Ego balayan kiyya har'aa utuu hin beekin biraankii tahe biraankiileen hedduu takka na rifachiise garuu dhiisas jira isiinis obboleetti kiyya kana garamii waan an jedhuun kana jetti waa isiin jettu walumaan laalla. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. nagaa qabdaame والله نجا قبل برمي شاجة لجرا غورا جرا سنونا تك أنيفتي أركا ما فعلسو ست عاف ومدد يوتيوب بنفنجت شولا هيرت قدن إيسي والله maa ammu sanii beekamtii argadhaa boru yoo biyyatti galee kanaan beekanii artistii tiyyaa naan jedhanii. ستياجي مال تاتي أرتست نملة نولة جت هريو تكفيت دلان سيفتي أكسمال ربنا فيت دلان سيسو في موسيقى أرت قدي سجتا واني فيرا واني دلغان واني دبتنين دبا ميقرسا وغرا غرا أرت قدي وان دتنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روني أمو فري فاميلي جرات ترغبتن هندي كيسانو أكم نغا قبدني فيا كيساني تنجرا بغا نغا جراتني أنتي يا شودا هادا برانكي وغانا تمجعو تاتي أمو فري رتي وجد أجادا بيوا إسين نانجي تونو برسي ديمو وانا نجئون كان جتي وإسين جت ولما لالا إن شاء الله نولين ترى سنين ربني وانكو توكا كافتو تات كاسان جرتو سين كافتو لبدي لفت يا ربنا رابطني معكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا قبدامي والله نجا قبل برمي شاجة لجرا غورا جرا سنونا تك أنيفتي أركا جرا والله سنسا ويدفي سندك كم ندي فما. لا ركون قبل الله اللي كسم مشا مريب جلا غوري ديبي أشوما وا يوتيوب يرجع دي فتاة جدي ريو تتياني مري أشوف كمان جدي سنوا يا أفكار عمري يوتيوب كنا كرا وانت غورسا في غورسا شمرني أكسما وانت كنسا ببريد دورو وجدة دي فني جدي أمينة مامو يا دبرا كاسي تنامني ويسي غرغرة نانجري جناني بيرا muuziqaa kanallee baay'ee dhaggeeffadhu guddaa dubbachuuf hin jaaladhullee dhaggeeffadhullee garuu amma kuloo waan garaagaraa yoo nu gorsallee irra gadhiifnu waan babbareeddoo irra gadhiifnu wamaa nu daawwataa hin jiran nama 9 nama 8 nama 2 odoo waan amma yaada biraa kaasee beeku odoo waan biraa irra gadhiifadhee jedhee yaada biraa kaasaa yoo seeraan na laalamillee beekamtii argadhallee. Mee waan akkamii? Waan akkamii? Mee odoo akkamii irra gadhiisee dasii quraana kanallee na dhiballee garuu quraana baay'ee jaaladha garuu quraanni hedduu na dhiba odoo quraana baradhee irra barsiiseellee dasneedha garuu quraanni na dhiba waan ta'eef garuu baradha jedha hin dhiisu akkasumatti barachuu hawwii qaba amma garuu yuutuubii waan biraa irra dalaguu barbaadeetti. Dhugaa jettamu biraankii jedhan sanna godhaa jirta tiyya. Sila biraankii kanaan nama godhanii. Lakki ka'amu sila dhuftee tini muuziqaa irratti gadhiisu heddanaan jettamu. Mee yooma isa yoo muuziqaa hin ta'inuma feete waan dandeessu. Akka waan garaa kee keessa beektutti amma qopheesseeyyuu birriillee xiqqoo hanqatee sanfaana gargaartanii biyyanuyyuu waa'ee Oromoo irraa muuziqaa waa'ee qabsoo haraamummaa qaba waa'ee qabsoo. Mee wallahi jedhe.
Silaatina amantu waa takka si sobee beeka amu sila haguma walii haasofnu kanatti sila waanuma dhugaa si himaaraa maal taate sila. Garaan bittin na jedhee rabbi kiyyaa yaa obboleettii xiyya qafaan billaati keerii dalayteef namni silaaluun dhiisu jedhe ati sharrii dalayteef illee namni silaalu jechuudha akkasumallee dhiifama guddallee naa godhi xiyyaati garuu fiifuu wahiifuu naan mari'attee miti. Tayyib waan ansin jedhe yoo dandeette fudhadhu. Yani yoo sitti tole yoo sitti hin tolin hin dhiifta jechuudha. Subhaanallah wallahi akka kiyyatti anillee imaana jabaa yookaan beekumsa jabaa qabaadheeti miti. Waan hin taane irratti gadhiiftatiin hin beekamtii argadha jechuun lakki nama rifachiisa wallahi waan islaamummaa faallisu sitti haafu malee yuutuubiin kun jechuudha. Irratti gad hin dhiisi wallahi. Maa ammusanii beekamtii argadhaa boru yoo biyyatti galee kanaan beekanii aartistii tiyyaa naan jedhanii. Sitiyyaayee maal taate artistii tiyyaa muuziqaan beekamtii argatta? Kuroo namni xiqqishu muuziqama xiqqishu yoo baasanii kuroo beekamtii argatanii faarsaadhaan faarfamaan rabbi. Kanaafuu kenna ilaalaan jira waan ta'eef akkasii yoo irra gadhiifne maal rakkoo qaba. Gaafa beekamtii argadhee bara isinillee isin fayyadaa bara. Lakki laa wallahi billahi saniin nan fayyadanii gaafa san si humbeeynu asla. Lal ati yoo hojjette asaasan jechuudha dalagaan keeriituun inuma ulfaatti jechuudha. Yoo dubbatte waan keerii irratti hojjedhu yoo dubbadhu yoo hojjettellee waan keerii irratti hojjedhu yookaan immoo isumaayyuu itti dhiisi malee akkamitti waan akkanatu yadda rabbi jedhiiti. Ammu bar dhageeffadhu kaara akka hiriyaatti siin mari'achuu dhufe akkana natti taa'anna ittuufi miti dhageeffadhu ka. Qaara waa takka yoo na kee jala deemtee argite atuyyuu waa takka waan badaa argite dhiimi. Waan rabbi wanna dhabsiisu gadi dhiimi. Garuu amma laaluu didanii maal agarra? Har'a rabbi si milkeessee monitaayizii taatee jennaaniin harabbi yeeshisma namallee nullee jechuun hiriyoota kee ofitti dallansiiftee akkasumallee rabbiin ofitti dallansiisuu fi muuziqaa irratti gadhiisa jetta. Wanni biraa wanni dalagan wanni dubbataniin dhabame gorsa garaagaraa irratti gadhiisi waan dandeessi gargaara sanii miti yoo jette mana namaa keessa jirtaa miti. Nyaatuma dalaydu kana irratti waraabii gadhiisi yoo sanii miti jettillee gaafa galtillee jechuu wallahi karoora muuziqaan karoorfate yoomiyyaa kan kee guyyaa kan kee fakkeenyaaf maatii kan kee wajji jaalala gaarii gorsa gaarii bakka waan namni sirraa baratu waan gaafa asitti baratiin tun obboleettiitii har'a deemaa jirta osoo kufte wanni ati sirratti osoo har'a taa'ii muuziqaa irratti gadhiifte jechuu fakkeenyaaf amma irratti gadhiifte eegas himee hin rafte achumaan hafte katmiin tante si badde jechuudha. Gifte haga gaafa guyyaa qiyamatii eenyu raasii kaasa sinarratti deemti badiin tun jechuudha yoo sababa keetiin namni tokko ka jallatu ta'e. Na dhagaa jirta? Wallahi ani bakka ajjisni kee kun akka malee kana natti dhagame jechuudha na hadooda akkamitti akkana jettaan kanaan sinayne yaa obboleettii tiyya. Amma muuziqaa kuma 68 itti baasee hojjechiisee barii. Amma maal jettaa amma kana maalaa godhishi ta'e? Ishi birrii kana na erga ishi martuu walitti guuraa birrii kana na deebisaa muuziqaa kana dhiisinaan jetta. Birrii Itoophiyaa meeqa jette? 68. Wallahi si gargaara ila hiriyoota tiyya. Wajji osoo namatti hin dubbatin kana muuziqaatti baase jettee rabbiyyuu nama sattaraa miti. Wallahi ani ijoo hiriyootuma jechuu alhamdulillah hiriyoota gaggaarii qaba warruma karaa keerii kanarratti wal qabe. Wal baradheen waan dubbadhuuna wallaalchifte tiyyaa rabbi jedhiiti. Wallahi walii qabee laale waan kana yoo ofii kiyya dadhabe haga danda'e ofii kiyya sii deebise taani atillee harkaa luka qabda hin dalagatta waan ta'eef hiriyoota tiyyaa wajjin shisma sirraadee bakka ati baaftisan sii buufna kana dhiisi wallahi laatiin. Ayyana abuusaa kan birrii 70 doolaara birrii 70 sa'idee naa guutaa bakka yeroo gabaabduu keessatti ayyee. Eegana dhorgiteeyye. Kalasii kun bar 70 waajabii miti. Kudhanii mika amma muhimmiin 70 ka akaawunti irratti sii galu jechuudha. Sanii achi suuta dalagatta 10 yoo itti sii guunne jechuudha. Ayyee boruu tan itti naa guuta ayyee. Kalasiin dhiyoo dhiisettan boruu tan. Maa bariitu. Barliifiin seenta. Anis seena yeroo laala ani ofii kiyya. Dhagaytiyya an ofii kiyya dhiyoo tanaayyuu naannessen na didee miti kaardii ijoolleen siimii ijoolleen fayyadamtu warri guutuu beeku kuni gaafadhee kaardii bitee isaaniitti si ergeessii guuta qasaan billa kaardii bitee naan guutu jechuudha dhiyoo tanaa kan keetti irratti yaalee ka ijoollee biraati irratti illee yaalee hatta dhugaa dubbachuuf kiyya irrattu yaaleen guuttadha jedheen na dide jechuudha ofii kiyya guutee hin danda'u garuu mootuyyuu jechuudha ijoollee amma guutan kanatti siimii isaanii gaafadhee sabaa ta'ee zeenii ta'e waanuma ta'ee ta'u jechuudha bitee
itti erga haasii guutan jechuudha. Shufti? Hayyee wallahi amiyee galatoomii dhugaa rabbii ani hadhas borus kaawoo akkasii nama qabu miti nama waa akkasiillee dalaguu miti maatiilee maatii ajaa'ibaa qaba maatiin kiyyayyuu maatii waa akkasii odaanuu jedhee nama koo narraa fudhatu miti anaa san biraan keessirratti argaara. Mee maal jirta hordoftoota keetii? Warra amuun firii. Mee ijoollee amuuni firii kuluu akkan jetti maashaallah tabaarakallah jabeessaanii nama jabaadha. Yaada ofii haa kennattu. Mee wallahi biraan keessirratti wallahi biraan kiidha daqiiqaan dheeratte dafii assalamu alaikum jedhii hordoftoota. Sila rabbii jedhiiti sila osoo ani meeshaa lafaa dhiqu biraan kiin irratti dalaydaa hin rakkadhe hin jarjare jettee ammoo imoo sajjalii mal a'uuzu billa wallahi dalagaa tantee nyaadhu jechuudha tiyya. Osoo akkanatti waan haasa'uu fi wanni wal keessa. Bareeda yuka wantummaan biraan keedhamu wanta akkanaati yaasa. Yalla mee dafii hordoftoota keetii hin jedhi. Biraan kee ta'ee hin beeku. Ana garuu dhugaa natti fakkaataa hin jirtu. Wallahi biraan keedha daqiiqaa sagal waraabne. Kan kee waraabee jedhe. Allah. Dafika. Astaghfirullah alazim astaghfirullah. Boromsa irraa fudhataa iyyuu namni. Jalqaba shakke beeyte garuu jalqaba shakke yeroo tolu makaatee akkanumatti namni lafuma wal ka'e bira wanni namaan jedha bira muuziqaa gadhiisota namaan jedha wallahi shakke garuu ergasii ati akkas jettee mummu'amtee jennaan isa dhugama haasofti beeki kaa ofii kenna yoo erga tuuba kanarratti se'an yookaan imaana haga duraan qabnu nu keessaa gugaa jalaa fi jedha imaana qabataa jirra rabbi beeka saniin natti fakkaachuu dide jalqaba shakkee jira jechuudha ergasii numan shakkinen irratti dalaydallee jedhee hin yaadne beeyte. Maaluma dalagadee adda yaara. Mee jedhi salaama jedhiin yalla daf. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiyyaatu. Keeti. Balaan bute naa dalayda seeda narratti naa dalayda. Adi yalla daf. Yalla kala madri waan jedhum beeku garuu hedduu takka rifadhee jismiin kun na dhaya bakka na dhikkisa wallahi lapheen na dhikkifti jechuudha hordoftoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota ammoo firii faamilii baga jiraatan isiniin jecha egaa balayyan kiyya har'aa utuu hin beekin biraankii tahe biraankiileen hedduu takka na rifachiise. Garuu dhiisas jira isiinis obboleetti kiyya kana garamiin guddisaa maal godhe chaayinaalli isii kunaa guddatu jechaaf waan akkasii yaaddee anumarratti ergite ani ofii isiiti dalagatte chaayinaal ofiit irratti dalagatte sayaayyuu garuu isiin immoo naaf ergite jechuudha. Naasuun naasifteefillee sii dhiisee jira siin jedha obboleetti tiyya qaalii tiyya akkasuma asumaan galatoom isiin jechuu barbaada. Egaa obboleeyyan kiyya obboleettiin teenna tiyyaa shoo jechuudha waan akkanaa kana. Keessan gorsa wahii yookaan yaada wahii dabarfachuuf waan akkanaa yaaddee narratti dalayde jechuudha. Maqaaf biraankiidha jedhamullee wanti kuni akka haga tokko barnoota turraa baratama jedhee abdii qaba jechuudha. Barnoota turraa baratama jedhee abdii qaba jechuudha. Nutiin kuni yeroo walii waa mari'annee waan ka'ii waan gaarii tokko irratti wal jajjabeessuu qabna. Waan hin taane immoo haga dandeenyen irraa wal dhorguu qabna jedha. Kanaaf obboleetti tiyya galatoomi akkasuma hordoftootaa fi kabajamtoota obboleeyyan kiyyaa liinkii obboleetti tiyyaa shawuu as jala kaa dhaqaatii maatii tayaa fi obboleettiin keenya kun nama jabduudha jajjabeessan isiniin jedha. Inni biraammoo haasaya isiin haasa'e keessatti yookaan deebii isii kenne keessatti wanti hin taane yookaan dubbadhu jiraate na gorsa niin fudhadha jedha. Wallahi ani tasuma biraankiin irratti dalaydillee jedhe hiyyaannee garuu osoo hin beekin irra biraankii ta'e jechuudha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinuu nagaan na turan isiniin jedha. Asumaan yoo waan gaariirra jiran nu jajjabeessa yoo waan hamarra jiran immoo gorsa keessan nuuf laadhaa hin fudhannaa jechuu barbaadeeti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Wadadatti yaannu mee waliifataanu wanama walittaanu yaa rabbi nu buusa obbolaa olamanu